Anas biratti qoy dhugaan gabu qoy natti himi. Dhugaan amma fakkeenyaaf ishii waa tokkoon si gaafadha gaafii tokkoon si gaafadha meenaa deebisi. Kaariyyaati na biran jirtu achita booddee namni dhiirri tokko dhufeetiyyuu na hammatee itu na dhungatu na bira dhuftee xaaxetta zimmuma itti meenaa deebisi. Xaaxettee mayyoo hannaa kiyyaa baay'ee jettee harka naa dhooftaa naa deebisi kaa. Nama jira guffaadha irraggatu. Kwani ko sitti mee barnanii nani naafa bakka andee siifa galu faa. Eshi bakka eshi ay kana booda maango dhugaru. Dabaran niin siifa dabar. Yoo na taraddaate wanta akkasii dhufuu danda'a garuu atis fuula kennita barnamaaf kanaaf wanta sittaaru tokko immoo fuula namaaf kennita bakka si galimti keessattuu durbootaa fuula kennita jechaadha. Akkoo iduu ay nama yoo jarra akka barbaadan si dhungatanuu naandee of qoxxobuu qabda kaa farri. Haay akkam godha nama gammachuu keenyaaf dhufee fuula kana si qabda kana nama fuula kennita garuu ay seeraan fuula gammachuu gaafa jarri si dhungatanuu ay xaxxettee dhungatamuu qabdu jechaadha. Ay namni godin narra jireem jedhani. Namni godin jedhani. Farri kiyyaa. Ay mee kamiin godha michoo nama jaalalaan qabame jaalali ansirraa gaara itti dhabe yaada fe'ina jiraa olteen bulinarraa gaafan sin jedhu garaa jabaatee teesse bikka teessan. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo kaleessa anaa fi hannichoon walumaa galattu sababa michoon gammachuu keenyaaf dhuftee hannichoo farree wal agarsiisaanitti hannichoon asii dhuftee gagagum jettee gaa michoon ormatti maramuudhaan na dhungachuudhaan michoon gammachuu keessa gaa namni nama gammadaa nama gammadee tokko waan irraa hin qabu hannichoon sama laaltee gigim jettee hiddee kaleessa harka darbitee kuttee amma immoo eeda bilbilaan irraa fixee rafee jechuu araarsee nama tokko hoggaa namni gammachuudhaan waan fedhan godha. Garuu irra guddatti warri koomantii maal jettan mucaa maammee kana bira yorkii jettan maammalleen akka kiyyatti waan balleesse waan qabu maaliif akka kiyyatti waan balleesse waan qabu maaliif yoo ta'e maammeen dhugaa dubbachuudhaaf michoon lubbuu dhiibatte farree fi hannichoon agarsiisaadha wal agarsiisetteeti lubbuu dhiibatte kanaafu innis gaa dirqamni isaa waan godhun qabu kaa nafiduu malee sanii fi har'a walumaa galatti hannichooti jessitti eegutti hin jira dhufu jirti ay waa dhufti akkam obrii irratti tiyyaan turarraan tana dhuftee jirti. Gaaddisa koo caajalalaa utuu namaa halaaf amalaa qabbana surraan nagaatiifu nadhii urgaa wabeen biifu gumaan ijaa faaya hurkaa wabii jiruuti miira dhugaa. Gaaddisa koo caajalalaa utuu namaa halaaf amalaa qabbana surraan nagaatiifu nadhii urgaa wabeen biifu gumaan ijaa faaya hurkaa wabii jiruuti miira dhugaa. Kamera agartee? Argeera. Agartee yaa kan ni qopheeffadhee seegu kaleessa ana baay'ee dallansiistee hordoftoota keenya baay'ee dallansiistee nama hedduu baay'ee dallansiistee kaleessa hanga namni karaarra jiru kun jirtu yaannu eegee kana na ajaa'ibsiifatee dinqiidha kun jedhee kanatti jabaasee eegu nagooti dikta isaan maa beeka garuu ani immoo waan inni taariin qaba kanaafani annichoo namni hedduutti aaree ana qofa osoo hin taane namni hedduutti aare kaleessa ani koo sababa qabaafanni aaree jechaadha siin sibira dhufu gaafan dhufu dassanatti dheesanii jechaadha dhufaa ture gaafan dhufu maa sibiratti mucayyoon sitti akkas xaxamantee akkasii dhungachaa turte taadhaa kana maal gochuun gabaree farree jedhee kolfaas xaxaxanisti dhufu waayinee gaarii goote kan keessan dheetan sirriitti kolfaasti dhufu qabaafanni miinaaf ta'a. Ni nafta garuuti ni beekaa waan jaalatan akkas osoo hin ta'in jechaadha namni tokko ko gaafa dhufee nagaas gaafachuu fedhu sirriitti baqaana sirriitti dhaabar kan nagaas gaafatee jedhumti isheen garuu naarsitee jirti saati sanatti immoo ariin gammachuu rafa gammachuu yoo ta'eyyuu seeraan kaa dubbisni seera qabaabar si dhungachuun qabu kan si dhungachuu qabu ana qofa abartii galee miti kanaafiyyuu baay'ee ariin ture gaafa mana barumsaatii dhufu sibira dhufuudhaaf achi ba'e sibira dhufuuf baay'ee gammadee ture jechaadha gaafa as bira dhufu garuu an biraas na quunnamee jechaadha si galee miti an gaafa ijaan argee waan inni ijaan argee na aaree jechaadha aareen ture bakka
Kanaafan namni gammachuudhaan farri kiyyaa yookaan ammaan tana gaanama hordoftoota keenya namni kuni gammachuudhaan nutti maramee ati sammaan tana ilmi dhiiraa tokko qabee wayyee nuti hojii yoo qabee ana ofitti nama buutu kaasilaafu namni zimmedhe akka namni na ammatu akka namni akka ati garuu atis akka ammatteetiyyuu dhudhu na baay'ee nama arsita kanaafan taaree ture yoon si arsi baay'ee dhiifama naaf godhi hordoftootni keenyas baay'ee dhiifama naaf godha aareen ture isaati sanitti jechaadha si galemti Ari keessa waan ture fan akkas ta'ee jechaadha. Maaliif wantan si jaalladhuuf bakka akkuma si jettiin qannaata inni naaf tanaan jettinti eeyyena inni naafa jechaadha. Akka durbi biraa dhuftee si dhungattu hin barbaadu. Bicha farri si gale miti waan baay'ee dabarsanii jirra miti amma nan sodaadha si gale miti baay'een sodaadha jechaadha. Wanta dabarsinarra dhaabbattee sodaachuu eegaltee jechuudha. Eeyya. Ani immoo si dhaabuu hin barbaadu jechaadha si gale miti. Si galee kanarraan ka'eetan malee waan isheen dhuftee namaaf kabaja dhabee minaamini miti. Isheen amma nu argachuu dhufte miti garuu seeraanidha kan isheen si hammattee yoo ta'es si dhungachuun qabdu jechaadha bakka nagayaan akkam jecha waa akkasii yoo si jaallattee seeraanii wanni jechuu qabdi malee si dhungachuun qabdu. Atis immoo hammachaanii turte miti. Miti? Yaa kan namni kun gammachuudhaaf dhufee mi kan maramee mi kan maaliin godhu dubaan jechuudha. Akka sosoon ta'in wanti hunduu koo seera qaba bar. Seera qaba nan beeka akka obboleessaa dhufe wanni kana amma dhufa fuuldura maal beektaa? Isa amma si galee bakka waan keessa kiyyan sodaan qaba kanaafani bakka nan sodaadha jechaadha. Ani gara naafisitti wanni biraan uumamte yaadiin garuu waqtii isin jiru sitti mee yeroo meeqaan si gorsa? Isa amma na gorsteetta bar koo na gorsteetta garuu bicha bakka kaameeraa duubatti osoo kaameeraan hin jirre hoteelatti dheengaddaa qabee ketteenya sa'aatii meeqarra gorsa dila san si gorsa san cufa sila faamilii keenyaaf gaddisne bareedaa ture garuutu waan mijaa'iniif yeroo san keessatti akkas dila san si gorsee waan biraa waan isin jeessa jecha waadaa si galsan jecha cufa maaltu hanqate. Kwani ko sitti mee barnani nani nafa bakka ande sifa galufa. Eshi bakka. Eshi ay kana bodo mango garu ati baran ni si badabar. Yoo na taraddaati wanta akkasii ko dhufuu danda'a garuu atis fuula kennita bar namaaf kanaaf wanta si taaru tokko immoo fuula namaaf kennita bakka. Si galemti keessattuu durbootaa fuula kennita jechaadha. Akkoo iduu ay nama yoo jarra akka barbaadan si dhungatanu naandee of qoxxobuu qabda kaafarri. Haay akkam godha nama gammachuu keenyaaf dhufee fuula kana si qabda kan nama fuula kennita garuu ay seeraan fuula gammachuu gaafa jarri si dhungatanu ay xaxxattee dhungatamuu qabdu jechaadha. Ay nan godin narra jirim jedhani. Nan godin jedhani. Farree kiyyaa. Ay mee akkamiin godha michoon nama maramtee viidiyoo kana illee ni argite ifa maaswaanii viidiyoo kana yoo argite jettenya hannichoon biyya saawwasanitti aartee turte viidiyoo isin eega michoon eega yeroo san baariidee kutu jedhe maammiin ganama kutu ishee michoon baay'ee naatee ani balaatti dhalattee maammii akkasumaan jedhee ture. Balaata akkamitti hin dhalle obboleettii teenya. Amma garuu kanan akkas ta'eef garuu siif galee jiramti. Ni naaf taate. Inaaf sanis waan na jaalatutti naaf saniin beekan. Saniifi nama si jalaa bara nafne bara waan fedhee yoo ta'e bara si jalaa nafu bara. Ani tokko kan hin barbaadu isaa bara. Innaa kanaaf iyyuu farree kiyyaa sifaana taarte tutte baay'ee. Waan nan gubadda kaleessa dhugaa rabbi dubbata deemin jedhanii bara deemin bakka. Adeemi kan deeme anu baay'ee gubachaan ture dhugaa rabbi eeggan galee jechaadha. Because hannichoo baay'ee takka bakka nama gammachuu teenyaaf dhufeef jettee akkamitti kan dhooti jeetiin itti aaree ture bakka garuutu anas biratti qoy dhugaan qabu qoy natti hime. Dhugaan amma fakkeenyaaf ishii waa tokkoon si gaafadha gaaffii tokkoon si gaafadha ameen adeemisi. Farree ati na biraan jirtu achisa booddee namni dhiirri tokko dhufeeti iyyuu na hammatee itu na dhungatu na bira dhuftee xaxetta zimmuma isaa meenaa deebise xaxettee mayyoo hannaa kiyyaa baay'ee jettee harka naa dhooftaa naa deebisi ka. Namni ragtuusaadha irraggatu. Koo gaaffii nama si gaafadhe kana mee sirriitti naa deebisee jechaadha. Koo kun yaanuma akka kiyyatti nama san jechuudha. Namni san gammachuu keenyaaf dhufeeni.
ati garuu waan nama si gaafadhime naa deebisita amma gaafa si gaafadhimti xaxxeetiyyuu dassi jedhee taqabbaltaati wanta kana namni sun na ammatee osoo na dhungatu tu dhufte maal jettati dhiiraami dhiirti kas hin godhu bar namatti dhalatti dhalaa ismalee dhiirin ta'u akkas hin godhu Inde na ammatee otuu na dhukkati bakka hin godha maaf hin goone dhiis mala kam godha dhiirri maaf hin goone durba qofa godha dhiirtiin jajjartu akkasitti hin jarjara maaf hin beekamu bar dhiirri tokko dhiirri dhalaa dhaqee keessatti ammatee haamatu yeroo dhaanii ulfaatu naa galee bakka argite akkas ulfaataa jechaadha deebistee barammanaa deebistee manaa deebistee tabaayii galatoo argite anaanis akkas natti ulfaatu naa deebistee bakka dhiisaa anis aanuunee bucaashi kabaja keessanii hin xaxxee deemee jechaadha aareen deemee gammachuu keenya dhufeen godhu haasilee hammatu in soba sobdu jetti bakka ammanatti himte fixnee amma fixnee jirra kanaafiyyuu akkasii jechaadha wanni kanaanis dhufu mala kana fuulduratti walumaa galatti isiniin jaa maaliif erga miidiyaa kanarratti baanii waa hedduun ni uumama kanammoo si gorseen ture bara fixee bar gorsa bakka akka YouTube kanarratti barreessa akka jirritti nun ganne dhufanis akka jirritti nama ani choon inni suuti please namni yeroo na agartan amma ta'in nun gatina dubartoonni harafarri namoonni sergaara lakki namni gammachuudhaan dhufee namatti baramee rakkoon qabu ay normaali eegaa normaali kun እና seera qaba gaafa nama dubbistu ko seera qaba ba isumayyuu ana dhufee fi lafiitti si arge bisa gaafana በቃ ሲገለምት amma በቃ na ተረዳይሽ በቃ ይሲያም ይስኔ በቃ ati san gaafi si gaafadhetti na deebistee jirta barmite inulfaata jettee jirta jechaadha anaanis natti ulfaata jechaadha wanta akkasii okay walumaa galatti ani seenaa galee jiraadhima በቃ si froddeetiin jira mangisti ayyee okay si froddeetiin jira yaadini garuu wanta uumamu cufa mariidhaa fi wal qabachuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan garuu ko isaan wal dhaggeeffachuudhaan miti xiqqoo aarii jennaan nama dhaggeeffachuun barbaadu dafee suuraa deemuun barbaada jechaadha ati immoo harka kiyya na dhukkuftee turte haliinsi kabaluu keemaan ande kaballaa silaas cuubee akkasii dandeessee garuu na kabaltaa kanaafiyyuu farri bakka wal taraddaanii jirra jechaadha atis gaafa naarmoo dafiitii na dhiisishi deemuun qaba gaafa taartiin dafis gadhiisa asitti deebi'ennaa wanta biraatu uumamu waan ta'eef gaafa naaru sana dafii na gadhiisi bakka ashi deemi bakka naan jedhe ani ko ama akka hin dubbanneef as biratti waan guddaa isaa akka hin tafattarre jedheetan dafeen deema siin jedhee barsii galemte wanni guddaan fariyaa uumamees naaf jirtitti uumama nu dhiitee gidduu baasaa bar ashi bakka naa galeera bakka ashi kanaaf hordoftoota keenya walumaa galatti maal jechuu fedheeti kanan dura gaafa naati ishee wallolle san adda baala san maammeen hannichoodhaaf inaadaaf maal jeen hannichoo maammeen osoo nubatin ka osoo wanni dubbiin san faradaa nubatin yuutuuba cufa siifin bana jee yuutuuba cufa baneefi itti dhaadutee yuutuuba maammeen sii bana kana dindale dukkam inaada kiyyaan baname kana yoo isaa jidalagu baates yuutuuba kanarratti kun naas yoo jiraa ni daleeda minaa min jeen jechuu maammeen gaafa san garuu ni lorken YouTube sa dindale biye YouTube ofii khiyaaf baneefi YouTube baneetifin jira YouTube sim modee maati subscribe na godha fanicho tiya na godhaasi linki sa khulal linki comment ta kafara ka kana gattu quran senten katita hannatu ja hannatu ja link ma kana lal video malalu jirtan kana linki ra gattu itani ha subscribe godhaati ani chotiya naaf jibeesan sinja naaf galatoma thank you very much bye sinjalanna YouTube kiya garuu subscribe godhaashi akkasiin naaf gootan immoo abdii guddaan sirraa ummanni hedduu jaalata baay'ee jaalata baay'ee bakka jaalate baay'ee ummanni hedduun akka jaalatan agartiin jira hordoftoota keenya garuu anarra isi jaalatan ana jaallatu anarra maaliif comment ogalalu anarra isi jaalatan Afoto na fituritti na bilazo. Isuna wadra. Wayne. Kanaaf iyyuu farri kiyya amma osoo deemne wayyuu saatiin deemtee jirti.
warri channel kana subscribing godhin subscribe godha baay'ee sin jaallanna nagaatti channel kana warri laal jirtanis dhugaasiti subscribe godhun jajjabeessa jaalalaan qabame jaalali ansirraa gaara itti yaada fe'ina jiraa ol teembulinarraa gaafan sin jedhu garaa jabaatee teessee bikkatee sana